Waan amma beeruutiin keessatti ta'e namoonni baay'een mana yaalaa keessa kan jiran sababii maaliitiif akka ta'e isiniif himuu dhufe. Ijoollee baay'een sodaa keessa jirtu waan isaa adda baafadheen jira. Ani immoo isiniif himuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaan isiniif haa baay'atu. Akka mooltan nagaa keessa hin jirtu nagaadhayi. Ani nagaadha isiniin jedha. Baga nagaa taatanii viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa kooddatii ol seenaayi. Warri mana kootiif haaraa taatan immoo maamila koo ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na godhe nama tokko keessan illee namoonni na dawwalanii nama naannoo nama 6 baate jechaadha. Lola jira beeruutiin jedhanii jechaadha. Lola miti ana natti himtee jirti jechaadha. Giiftiin xiyyaa viidiyoo isaallee na argisiistee jirti. Viidiyoo isaa yeroon argu baay'ee tokko rifadheen illee manatti argisiistee riba malee na bushite jedheen hin ture. Akkasuma ijoolleen keenya illee isinillee rabbiidha gaditti isinis of eeggannoo isin barbaachisa jechaadha. Nama baay'eedha kan amma mana yaalaa jiru. Bilbila bakka hojjetan bilbilatu fanadda'ee waarrate nama baay'eetu miidhama guddaa miidhame jechaadha. Dhugaan viidiyoo natti argisiiste keessaan lubbuun afanii garuu hin jiraatu hin jedhu. Naannoo nama 100 jedhanii bakka tokko hojjetanii hin beekuani. Inna bilbilatu fanadda'ee bootaa bilbilaati jechaadha fanadda'ee waarrateetu namoota kana guggube jechaadha. Ibsaallee haa ta'u waan akkasii jechaadha bilbila. Jettee natti himtee natti argisiistee jirti. Mustashfaa keessa jiru namoonni kun jechaadha. Egaa amma hoona lubbuun namaa ba'ee hin jiru. Namoonni baay'een immoo lolaa jira. Lolatu jira kanat akkas ta'ee jedhanii taasa'u. Lola miti nagaan jira. Nagaadhaan isiniin jedha. Inni kun immoo maaliif akka ta'e hin beeku. Amma akkas jechaa jiru bilbila akka hin fayyadamne namni miidiyaa isaa irratti illee haasaa jiru. Akkasuma immoo televezyiinii bantanii irra yoo dhaggeeffattan bilbila hin fayyadaminaayi bilbila cufaayi jechaa jiru jechaadha. Bilbila fayyadamaatuma jirra. Nuti isin keenya waaqayyoodha. Sodaa hin qabnu isiniin jedha. Garuu waan isinii dhaamu keessaa maalinni seetan bilbila itti sakkaatanii yookaan chaarjerii itti godhatanii waarrattanii irfoonii godhatanii chaarjerii bilbilli otoo chaarjerii irra jiru galgala faa irfoonii immoo keessa godhatanii gurra keessan keessa godhatanii chaarjerii irra otoo bilbilli jiru akka hin fayyadamne adaraa keessa isinillee of eeggannoo cimaa isin barbaachisa jechaadha. Wanti jara kanarra ga'e dhugaa rabbii ana maalin jedhe bar waa'een biyya kanaa nama garrama bar waan hundumaan rukutamti gadadoodhaan hin rukutamti iyyummaan hin rukutamti lolaan hin rukutamti deebitee immoo laalaa immoo karaa kanaa immoo karaa tekinoloojii kanaan jechaadha. Inni tokko waan ba'uu miti dhugaa rabbii jechaadha Yesuus baay'ee rifadheen maaloo hirriba malee na bushite natti argisiisin hin jedhe nani madaamii tiyyaan jechaadha. Kanaafi waan akkanaa kanatu jira malee lola miti lollee hin jiru jechaadha. Sababii bilbilli fanadda'ee lubbuun hin baane amma ammaatti hundi isaaniitu mana yaalaa galanii jiru. Odeeffannoo dabalataa immoo wantoonni isin irraa argachuu dandeessan BBC isaanii gubbaarraa argachuu dandeessu jechaadha. Warroonni gara Feesbuukiitiin BBC isaanii hordoftan argachuu dandeessu. Warri immoo giiftii gaasin isinii iyyamte televezyiinii ilaaltan televezyiinii irraarree argachuu dandeessu jechaadha. Ijoollee baay'ee televezyiiniin iyyamanii fi jarri kunneen beekaa. Yeroo lola sanaayyuu kan televezyiinii nu laalchisan jedhanii jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf isin of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Bilbilarra keessanii waarrattanii chaarjerii irra keessanii waarrattanii too irfoonii godhattanii haasa'ina adaraa keessan waan dhaggeeffattan tokkollee irfoonii fi chaarjerii bilbila walirra keessanii waarrattanii hin dhaggeeffatina. Sababiin isaa ho'a bilbilli keessan yoo akka malee ho'eeyyuu waan dhaggeeffachaa jirtan tokko lafa kaa'uu qabdu amma bilbilli keessan qabbanaa'utti jechaadha. Firiijii keessa kaasiniin hin jenne immoo firiijii keessa keessanii tabalaashisuu fi bilbila. Innaa akkasii isiniin jedhan sodaatina bilbila cufaas fiichi godhaati jedhu amma jechaadha jarri kuni. Kanaaf lubbuu isaanii sana illee abaasu warra itti fanadda'e sana jechaadha. Mana tokko keessa bakka silkoota hojjetan kana ta'uun waan sanaan galle dhugaa rabbii jechaadha. Anuu baay'ee rifadhe hoggaan viidiyoo sana argu ishiin natti argisiise na waamte jechaadha. Dhugaa rabbiiti. Wanti beektu wanti kaara ibsaawwan kun jechaadha. Wanti ibsaarraan dhufu kuni balaa tasaati. Balaa kana rabbiin namaa baasu guyyaa sin qabu jechaadha. Waan balaa tasaati waan ta'eef ibsaan bilbilli kun yeroo wayii mucayyoo tokkollee itti fanadda'ee ture jechaadha.
Obboloota koo of eeggadhaa itti fanadda'ee ture baay'ee qaama ishii miidhe jechaadha. Kanaaf of eeggannoo illee barbaachisa. Waan hundumaafuyyuu waaqayyo sinaa eegu rabbiin keessaa sinaa eegu siniin jedha. Qormaata dhugaa rabbiiti qormaanni hin dhabamtu. Kanaaf sodaatinaa siniin jechuu barbaade viidiyoo kanarratti akkan hojjedhu kan godhu ijoolleen hin sodaatinaa. Omaafuu waan tokkoofiyyuu hin sodaatinaa lolli homtuu hin jiru nagaadha. Lola jira jettanii hin raafaminaa siniin jedha. Waan lolli sotoo jiraate jechaan inni kun lolli karaa lolaa immoo inni nagaan bu'ee jira. Tokkoffaa warri rukutu lamaanuu dhaabanii jiru. Araarri gidduutti ta'ee jira jechaadha. Araarsanii jiru. Sababii araarri ta'ee fi xiyyaarri illee gara biyya hundumaa akka balali'u kan godhan jechaadha. Nagaan taanannu xiyyaarri Itoophiyaarrallee gara kana dhufa. Biyyoota biraallee gara kamiyyuu deemuu dandeessu jechaadha. Nagaan bu'ee jechaadha. Araarsanii jiru. Biyyoonni gurguddatan gidduu galanii waarratanii biyyoota sana araarsanii namootatu keessatti gidduutti miidhama jedhanii araarsanii naan jedhaniiru. Nattaasofti cubbuu lallana nattaasofti xiyyatoonni waan jiru waan kamiyyuu haa ta'u akkastu jira akkanattu jira jedhanii natti naasa'u jechaadha. Kanaaf akkasisiniin jedha homaa miti irraafamina warri beeruutiin keessa jirtanii akkasuma hiriyoota keessanillee warri beeruut keessaa qabdan biyyoota garaagaraa teessanii tasa televizyiinii bantanii yoo argitanii ammas lolatu dhufee ijoollee keenya irratti jettanii raafamuu hin ooltanii irraafaminaa siniin jedha. Lola osoo hin taane balaa tasaatiin lubbuun hin dabarre siniin jedheen jira. Dhugaa ani waan sobaa hin jaaladhu waan natti argisiiste malee jechaadha. Garuu miidhamni isaanii baay'ee tokko miidhamanii jiru jechaadha. Mistashfaa isaaniitti guuranii jiru siniin jedha. Waan akkasiitu jira obboloota kiyyaa hordoftoota chaanaalii kootii warri irraafaminaa siniin jechuu waan barbaadeefan viidiyoo kana siniif hojjedhe. Keessattuu baay'ee sodaannaan warri beeruutiin keessa yeroo dhugaa rabbiitii ammallee nagaan ta'eera. Dursa baay'ee sodaannaa uumaa miti siniin jechuu barbaade. Waan dhaggeeffataniif hedduu takka galatoomaa. Like share gochuullee hin dagatinaa. Maamila koorree ta'an siniin jedha. Dhugaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja jaalallan isiniif qabu ammana jedhamee hin ibsamu. Rabbii lafa sin jirtanitti tiksee gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyoonni manaa sin baasee waan hundumarrayyuu balaa tasaarraa sinaa oolfatu siniin jedha. Balaa gar kamiin deemi irraayyuu hundumarraayyuu sinaa oolfatu. Sinis immoo bilbila keessan yeroo fayyadamtan eenyuudhaan fayyadamaa siniin jedha. Akkuma nama siniin jedhee irfoonii feenyu warra keessaniitoo hin fayyadaminaa yeroo ho'ee bilbilli namaa dho'uu danda'a waan ta'eef gaafsanaa miidhaa tokko waan namarraan ga'uu danda'uuf jechaadha. Miidhaa akkanaa kana rabbiin sinaa oolfatu siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Bultii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee turtii gaarii. Chaawu.